Eshi gara gaaffii taanutti yeroo darbu yeroo tokko mul'ata barattoonni keenya keessumaa barattoota irratti seenaan kun kan inni argamu barattoonni interaansii fa'aa maatirikii fa'aa gaafa fudhatan yookaas namoonni tokko gaafa rakkinnitti ammaatu rakkinnitti ulfaatu namoonni illee kanaan dura cherchii fa'aa sagantaa waaqayyoon illee kadhatanii hin beekne manatti illee jilgeenfatanii maqaa waaqayyoo waamanii hin beekne gaafa qoromsi tokkotti ammaatu tajaajiltoota bilbilanii yeroo baay'ee naaf kadhadhaa maaloo akkasidhaa qormaatatti deemaa jira jedhanii dubbatu mee waa'ee kanaa irratti maal jettu mee seenaan kun isin mudatees beekaa? Seenaa ko waa manarra ga'u dubbatte jechuun naan sobsiisu kana. Anamma gara caalu bilbila namoota hin beeknedha silkii koorra kan goote. Keeniyaadha, Awurooppaadha, Wallagga Lixaa, Wallagga Ba'aa asiif asin jettu. Naa bilbilanii borsiyoosiin qabaa, interaansiin qabaa, testii 10 keessaan qabaa, 5 keessaan qabaa, hojii manaan qabaa, waan garaagaraa jedhanii kan naa bilbilanii naa kadhadhaa jedhan jiru. Keessumattuu beekta gaa biyyi keenya gaa Ethiopiaadha. Ethiopia yeroo baay'ee hojiin hojjetan jennee yoo haasofne waan nama sobsiisu hin qabu. Biyya keenya keessatti biyyoota biraa keessatti sa'aatii 24 bara kan hojjetamu. Kana wanti wallaalee hin jiru. Meeshaan isaan hojii ittiin hojjetan dafee dindaa'uun kan inni dulloomu jechuudha. Kan keenya Ethiopiyaa keessaa faallaa kan warra faranjii maal eensiin jedhee meeshaa isaa ittiin hojii hojjetantu dafee dulloomu. Kan keenya immoo faallaa maaltu dullooma? Siree isaanii dulloomaa jechuudha. Maaliif sa'aatii 24 guutuu rafu? Beektaa egaa gaaf tokko dubartii tokkotu maadhaa COC fudhachuudhaaf jetti. Lafa isheerra xaaliyaanoo isaansii bilbile naan jette. Naa bilbiltee maalitti COC fudhachuufidha adaraa kee boriidha narra geera amma naa karadhaa naan jette. Lakki anoo hojiin qabadhee jira biiziidha. Silkiin xiqqooyyuu akkan itti sii beekanii jedheen beektaa. Innaa maaloo adaraa keessanii hojii hojjetaa hartan isinitti haafuu naan jette. Handaawwatii isheen fuudhee galee yeroo kan naan jette dubartiin kun hin dubbistu. Utuun kan hojjedhee cubbuudha barra. Macaafii maayidha iddoo tokkotti eenyuun haadha kee utuun hojjetiin akka hin nyaanneedha. Yoo akka jechuu baatellee iddoo sanatti humnaan dubbata bara. Kanaaf macaafa cabsuu moo qabu macaafaan deeggaramneeti. Kanaaf namoonni baay'een illee egaa kanarraa akka isaan of fooyyessan asumaan ergaa koo dabarsuuf hin barbaada jechuudha. Waaw ajaa'iba! Macaafa keessaallee iddoo tokko nuuf ibsaa kan isaan dubbatanii sirriima namni hin hojjetin harki hin hojjetin hin nyaatin kan jedhu caafamee jira. Ammallee irra deebi'eetan jedha afeerraa keenya kabajanii gara chaayinaalii keenyatti nagaan dhufuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ichi gara xumuraatti fideera gaaffii kana gara xumuraatti fideetan jira. Mee xumura irratti mudannoon isin mudate jiraao mudannoon tajaajila keessatti haa ta'u osoo kara tajaajilaatti darbinis haa ta'u mudannoo isin mudate yoo jiraate mudannoon namoonni baay'ee mudannoo isaanii irraan baratama waan ta'eef mudannoo nama jabaa akkasii nama addunyaan kun qabna jettu charchiin qabna jettu akkasii irraa immoo waan jabaa baratu waan ta'eef mee mudannoo keessan kana asumaan daawwattoota keenyaaf utuu ibsanii kabajaa isin gaafadha. Galatoomii mudannoo egaa namni beekamaan namni dandeettii qabu namni akka addunyaatti jiradhame yaadamu namni tokko ittiin ani mudannoo qabdaa gaafa jettu na saalfachiisa. Maaliif akkamittiin nama mudannoo dhaba? Amma ta'e haasaa turte keessaayyuu mudannoo meeqa kan miidiyaa biraa irratti himadu baay'een qabaman. Isa keessaa egaa yeroon tajaajilu utuu hin taane tun gara tajaajilaatti nuuf yeroo xinnummaa kootii wanta narra ga'e tokkoon sitti hima. Tajaajiltoonnis kanarraa waa tokko inuma baruu jedhee yaada. Gaaf tokko cherchiin deeman ture. Cherchii deemee akka tasaatee dafee naqe bara. Gaafan dafee dhaqu namni siyyaanee waaqeffannaa isin jalqabamne kanaaf booddee taa'uun immoo jaalladha mala koo keessatti. Kana booda gaafan naqu warri keessummeessanii booda taa'uu dannaanii dura taa'ii namni jiru jedhanii dura na teessisan bara. Kana booda taa'ee hanbareera akka waan irra ga'u yaadeera. Maaliif takkaa dura taa'ee hin beekan. Dura kan taa'u jaarsolii waldaa duwwaa akka biyya kan beekutti. Innaa duran taa'e bara. Kana booda sagantaa isin jalqabamee waaqeffatamee akka carraatee tajaajilaa tokkotu dhufeera affeerame. Tajaajila maqaa isaa siilimuun barbaadu affeeramee dhufee jira. Kana booda faarfannaa hin faarfatamee wangeelii lallabamee gara raajummaa yookiin gara namaa kadhachuutti darbe. Kana booda aniin keessan jiran jedhee biilla fiitiin taa'ara. Tu kadhatu raajii namoota tokkotti raajee
amma immoo yeroo itti seexana iyyisiisee baasuudha namoota tokko qabdeerti waan garaa minaaniin waan garaatiin itti galtee jirti amma immoo yeroo itti ishee keessaa baasuudha haasaan ani kee duran jira shakkeeran kana booda raajiin kutuma kayatu na bira dhufe mee yaadigaa waan narra ga'uuf kana booda na bira dhufe achees na gototee harkanarra kaa'e bar kuni afuura hamaadha afuura budaati afuura maalaata afuura miileenii ja'a waan ta'u dabar inni tarreessee himuu danda'u annan dhaggeeffadha bar yeroo sana kana booda amma keessaa baataa jedhe siniyyisiisaa jedhe amma olutaalee lafaannaa jedhe waa meeqa lafaa jedhe akkaataa isaa itti galte waa ishee irraan qabdi maal gara fuulduraatti akka gochuuf jettu hunduma isaa hin himtaa jedhe annaanumatti madeetan eegaara malee seexanii na keessatti jedhee yaadaan jiru seexanii isuma sirrii isaa na keessan jirtu kana booda inuma na gaffee namni saffedhee malaale bakka inuma ilaale maaliif waan garaa waan dubbachuudhaaf bakka seenaa ma BBC irratti darbu wayii godhee namni natti naannee na ilaalutti ka'e kana booda quba isaa gidduudha yeroo harkaan irra kaa'u nama nan ilaalan kana booda namni natti naannee manni kana keedhee na ilaale nannee kana booda bar namichi keessa nama keetti naannee ilaalu yoo dhiisee bakka qaaniidha itti dhiisee inuma nagaffaa harkaan irra kaa'e inuma nagaffaa nan dide dudduubatti siqe inuma nagaffaa utuma jedhu aarsaa irraa kaasee balbalarraa ganna baasee kana booda gootatee achoon na deebisee kana booda uumnumaan nagaffee na kuffisuu barbaade jechuudha maaliif qaanii yookiin leeyyoo sanarraa fuudha kana booda harka isaa mataa koorra kaa'e na dhiibee nan deebee dhiisee chees na deebisee mas sadaffaa harka isaa akka mataa koorra kaa'etti miila isaa fuudhee miila koo jala kaa'e harka isaatiin dugda koo na qabe gidduutti maaliin fakkaate fonqolcha sadarkaa tokkoffaan fakkaate ammoo kana keessaa iyyuu nan didi kana booda maal godhe namichi kuni jira beektaa maaramaa yookiin istiraachoo sattiin dafqa ofirraa xaragan dafqa qoorfatan maaramaa sana fuudheetu beektaa maaramaa isa waggaa 8 ji'a 8 erga bishaan argee ture bishaan waggaa 8 oliyyuu ta'uu danda'a maaramichi erga bishaan argee kana booda isa gaafa funyaan koorra kaa'u cincaan isaa waan joonjesseef nan kufe kana booda bakka inni anuma kuffisedhee waldaa'ee utaalee hin dhaadatee daqiiqa lama booda gaafanii silau of hin ganne gaafa ilaalu aarsaa irraan ciisa beektaa namoota gidduu bakka ergasii maal godhee akkan waldaa fiilafiitiin teenye murteessee jechuudha ergasii tajaajilaan kamiyyuu ergaan sii qaba jechuu dhiisee amma waan biraa yookiin dinqii ajaa'ibaan sirratti hojjedha yoo jedhee achi dhaabatee meetira meeqa fageenya irratti hojjetu malee dhimma naquuf hin qabu jechuudha baqadheen sokkatu rangee kanaaf tajaajiltoonni tokko jirtu kan humnaan nama kuffistan kan qursii mataa isaa jechuudha isuma ittiin galagashuudhaaf nyaatta hidhattan jijjiirtu kanaaf utuu dhaabdanii gaariidhaan jedha. Gama kanaan haasaa keenya mudannoo keessanirraa waa guddaa barannee mudannoo nama barsiisuudha mudannoo namootarraa eegaman keessaayyuu kan adda ta'edha kuni barnoota gahaa qaba wantarraa baratan namoonni wantarraa sirreeffatan baay'ee qaba mee gama kanaan karaa miidiyaa keenya karaa TV keenya kana waan dhaamsa qabdan jiraao namootaaf dhaamsa dhaamuu barbaadan xumura irratti yoo jiraate carraa isiniif kenna. Wanti jiru wanta hundumaa caalaa wanti ibsachuu barbaadu dirqamadha warri miidiyaa narraanii hordofaa jirayyuu bor akka isaan naa bilbilan beeka kanaaf kaardii fooyyessaa guutaa ani isiniin bilbila kaardii fooyyessaa guutaa wanta itti isinii bilbilu ergaa kana booda gara qophii keenyaa darbuu dandeenya jechuudha. Egaa qophii keenya kana xumurre irraa keessummaa keenya taatanii amma xumura qophii keenyaatti waan nu wajjiniin sa'aatii keessanirraa turtii gootanii yeroo qabdanirraa nurraa nuuf akkaafaltanii iddoo kanatti waan argamtaniif guddaa isin galateeffannaa maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatooma. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota TV Falaffala qophiin keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture akkasin irraa barattan akkasin waa guddaa irraa barattan seenaa nama jabaa addunyaan kun qabna jettu irraa waa baay'ee akkasin barattan abdii guddaa qabna torban qophii biraati amma walitti deebinutti nagaan tura. Hashama harka fuunee ta'uu hashama harka fuunee daawwattoota keenya
galatoom isin jechuun barbaada. Deedi maani sagalee kee ol kaasee jedhe. Baay'ee nama beekamtii qabudhani. Kana na gaafata dheelee yaanne. Jiramni gaa lafa namni tokko jajjabeessaa yeroo naqu. Ani yeroon wangeela labu yookiin jajjabeessuudha yeroon karadhu baga gammaddan hin jedhan. Congratulation hin jedhan. Isin maatii gammadan hin jedhan.